guyyaa qiyaamaa namni gaaddisa arshii jala dhaabbatu keessaa nama intalti bareedduun takka yaamtee akka dilii itti dalaguuf ani rabbiin sodaadha je'eeni. Seenaan arraatunis seenaa dhugaati. Jaalalti kan irra dhaabbachuu qabdu sodaa rabbiiti jetti. Osoo gama mata duree teenyaa hin seenin YouTube gubbarratti chaanaala keenya Naif Tube subscribe godha. Akkasuma Facebook gubbarratti peejii teenya like nuuf godha. Telegram irrattis chaanaala keenya join godha akka viidiyoon hundi isin geessuuf. Guyyaa tokko gurbaan dardaraa tokko kaaffee seeneetiin intala bareedduu takka arge jedhe. Intalti tun irra bareedduu dhalaa ijjitiyya agarteeti jedhe. Gama isii laaluun eegale. Ija jaalalaatiin ilaale. Isiinis nasseexe jedhe. Kaaffeerraa hogga isiin baatu jalan deeme jedhe. Isiinis akkan jala deemu jiru beeytee na yaamte. Osuman ani hin gaafatin bilbila isii naaf kennite. Guyyaan sun anaaf irra bareedaa guyyaa ture jedhe. Intalan laalee na bareeddeen silkii isii harkadhe. Guyyaa hunda dubbisuun eegale. Guyyaa takka, 2, 3, 4 irra dubbisuun eegale jedhe. Ammoo jidduma tanan akka miciyyoon umriin narra guddoo taate dhagahe jedhe. Garuu bareedinni isii kananatti hin mul'isne. Amma sa'a dheertuun isii dubbisuu eegale. Ammas intalti tun akka tujjaara taateen beeke. Ammas sadaffaa irratti intalti tun jaarsaan akka adda baateen dhagahe jedhe. Yeroo hunda waanuma irra laaffatu dhagayaa deeman daran jaalalti isaa hammaatte. Osuma haala kanarra jiru guyyaa tokko miciyyoon tun mucaa kanaan akka hojii tiyya na gargaartuun barbaada jetteen. Mucaanis gammadee rakkoon qabu ani nama miskiina ifiifuu dalagaan qabu dalagaan barbaada je'een. Intala bareedduu maallaqas qabdu hojii keessan na gargaari jettee yaamteen. Mucaan kun fatanaa guddoo seene. Biyya akkanaa dheexee meeshaa naaf iddee dhufta. Hoggaa achi dheexe nama achis si eeguu jira jetteen. Hedduun gammadee je'e. Hin turre hoggaan deemee biyya san gahe waan inni jiruu isaa keessatti hawwu fuula isaa dura deemaa jira. Jaalalti waan hin daleene qabdu. Hoggaan hoteela bakka baay'ilamaa san seenu hulaanatti dhadhawe namni tokko hoggaan hulaa banu miciyyoo asinna ergite san. Ni shawwadde. Isiin ofumaaf achitti baallamte. Naggadnis meeshaan inni fidus hin jirtu. Hijiba. ربي خيني سبحانه وتعالى أكنجا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر واني سي يامتيف واني سي نتشبال لمتيف حرامي في بدين دلقيجي يرو دراتيف يرو لمداتيف akkasuma yeroo sadaffaatiifis eegawwan kana hojjedhee booda qalbiin tiyya hundi miciyyoota na taate. Baatiin dabarte osuman haala kanarra jiru. Duuba gaaf tokko obboleessa kiyyaa wajjin makiinaa keessa turre jee. Makiinaan tasanuun garagalte ani humaa takkallee hin taane rabbiin na baase. Ammoo obboleessi kiyya hedduu miidhame. Ani hoggaa kana obboleessa kiyya fuudheetiin gara mana yaalaa deemeen jee. Ani hoggaan achi gahu amma yaanni kiyya hundi obboleessa kiyya kan hin jaaladhu fuula kiyya duratti yoo fedhe amma du'uu danda'a. Doktarri eega kutaa emerjensii irraa bahee akkana naan jee dhiiga barbaanna amma dhiigni ture hin ta'u dhiiga oowwaa barbaanna jee ka isaaf kannama. Ati eenyu naan jee ni obboleessa isaati. Maali dhiigni kee? akkana jennaan hottu ni taha dafii amma obboleessa keetiif dhiiga kanne osoo hin duune je'een. Dhiiga kiyya qoratan jee osoo hin kannin hoggaa qoratan dhiigni kiyya hin taaneef jee. Doktarri dhufee dhiigni kee kannuu hin ta'u dhiiga biraa barbaanna amma yookaan obboleessi kee ni du'a. Maaliif kiyya hin taane jennaan boodansi dubbisaa deem je'een. Hedduun ajaa'ibe jee. Dhiiga biraa harkatanii obboleessa kiyya baraaran.
akkasitti obboleessa kiyya du'arraa hafe san booda gama doktoraa dhufeetiin maaliif dhiigni kiyya ta'uu dide kannuudhaaf jee gaafadhe jee. Doktarris ati dhukkuba qabdaa jeen. Mucaan rifatee akkamitti jee gaafate. Doktarris dhiigni kee dhukkuba AIDSiitiin faalamee jira jeen. Allahu akbar. Hogguma kanan qaxab jee miciyyoo dawwale. Hedduu aaree isiifis sodaadhe. San booda gaafate akkan ani dhukkubsataa ta'e ni beektaa jeen. Dhukkuba maalii jetteen? Dhukkuba HIV AIDS jeen. Muciyyoonis itti qofalte. Maaliif qofalte jeen? Ati namootan keessaa tokko jetteen. Maal jechuu barbaadde jennaan? Ani gurbaa tokkootu amma dura HIV AIDS natti dabarse. Anis lubbuu tiyyarratti waada gale. Akkan dardara wal baruun hunda dhukkuba kana itti dabarsu jetteen. Si qofaa miti nama hedduutti hin dabarse. Yaaddoon jetteen. ربي كان سبحانه وتعالى كنجا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أتيار مهندا يوم الكاو برباد الدنيا در آخرات درس سينان تنبرنو تبداك سنيف خنمت أبدين كم سيناتنا